Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, kam jirtu nagaa keessanii naguma. Ani Waaqayyoof haa galatu baay'ee nagaa kooti. Yeroo baay'ee amma waldhabdeematu baay'ata iddoo hundumaatti dubbiitu baay'ata waldhabdee baay'ata. Ani immoo isa waa'ee kanaa waa'ee aarii irratti waa'ee waldhabdee furuu irratti yeroo baay'ee nan barsiisa. Kanuma irratti nan baradhe waan ta'eefis immoo. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkamitti ilaala? Isa jedhutu mee walii wajjin ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo akkamittiin ilaala? Waaqayyo dubbii isaa nuuf eebbisu, sagalee isaa nuuf eebbisu. Akkamitti sagaleen Waaqayyoo sirriitti yoo hubanne amma namni karaa lamaadha. Fight or flight isa jedhamudha. Dubbii yookiin hin baqatu yookiin immoo hin lolu. Kanumaadha sammuun keenya kan namatti himu yeroo baay'ee. Hin lolu jechuun attaakii godhu. Arrabsoonis haa ta'uu, maqaa balleessuunis haa ta'uu, waraanaanis haa ta'uu, ta'uu banan immoo hin baqatu. Dubbii Waaqayyoo garuu yoo hubanne dubbii Waaqayyoo rakkoon akka jirus, waldhabdeen akka jirus, akkamitti akka hiikamus lafa kaa'eera. Hunduma kan caalu dubbii Waaqayyoo sirriitti hubachuudha jechuudha. Hamma dubbii isaa hubanne abboomamneefittitu akkaataan itti dubbii kan akkaataan itti rakkoo jiru walitti bu'umsa jiru hiikan konflikti jiru hiikan nuuf galaa deema. Sirriitti kan hubanneennaan waldhabdeen tokko ulfina Waaqayyoo fida. Wanti hundumtuu waan gaariidhaaf ta'a waan ta'eedhaaf Waaqayyoo ulfina fida. Lammaffaa immoo nama dhuunfaas haa ta'u garee tokko wajjinis haa ta'u wal hubanna. Fedhiin namaa sun maal akka ta'etu hubanna. Calluma jennee dimshaashatti nama tokkotti farannee isheen kana inni kana jechuu caalmaa wal hubachaadha deemna. Kanaaf gargaara jechuudha. Ulfina Waaqayyoo fidaa namoota biraa hubannee deebi'ees immoo kana gara Kiristoosiin fakkaachuutti gara Waaqayyoon fakkaachuutti guddataa akka deemnu nu gargaara. Kanaaf namooti gooftaatti amananii jiran namni Waaqayyoon beekan waldaan kiristaanaa akka sagalee Waaqayyootti tokkummaa isaanii hidhaa nagaatiin akka eegan. Efesoon 4:3 kana dubbata. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Waaqayyoo kenne tokkummaan utuume miti. Afooshaa miti yookiin immoo dhaaba biraa miti. Tokkummaa kan kenne Waaqayyoodha waan ta'eef tokkummaa sana eeguun nurraata. Lakkuun illee wal fakkaate malee tokko miti. Ashaaraan yookiin fingarpiriintiin lakkuudhaallee adda. Waaqayyoota adda adda godhee nu uume waan ta'eef Waaqayyoon fakkaanna hundumti keenya malee wal fakkaanna miti. Akka yuunifoormii wattaadara yuunifoormii waan tokko uffannee deemna miti. Kanaafitu ilaalchi keenya adda. Amma waa'ee siyaasaa irratti ilaalchi keenya adda adda. Garuu waan wal sodaannoo isa deeggaruu barbaannu illee baasnee hin dubbannu. Siyaasa irratti adda. Kuwaasii maxxabarratti inni tokko Maanchister deeggara, inni tokko Arsenaal deeggara, inni tokko sana deeggara, inni tokko kana geeddara, Chelsea deeggara. Ilaalchumti namaaf kuwaasii irratti illee adda. Amantaa irratti illee adda. Nyaata irratti akkasatti wayyaa uffatanitti waan gara garaa irratti ilaalchi keenya adda. Ilaalcha keenya kana fuunee kan koo fudhadhuu gaafa jennutu dubbiin dhufa. Yookiin isan jedhe deeggarii yaada koo deeggarii gaafa nu jennu dubbiin dhufa. Fedhii namaa sana kabanyee kanaatama relationship conflict kan jedhamu wajjin jiraanna akka maatiitti, wajjin jiraanna akka hiriyaatti, wajjin jiraanna akka sabaatti garuu kan nu yaadnu maan isuma nan jedhee yaada koo maan fudhattu, isuma ilaale maan deeggartu, isuma kan kooti yoo akkas ta'e maal gochi sammuu naa kenne Waaqayyo, maal gochi yaada naa kenne Waaqayyo, dirqama siyaasatti deeggartu deeggaruun irra hin jiraatu, dirqama kuwaasii gareetti deeggartu deeggaruun irra hin jiraatu. Dirqamni irra hin jiru anis yaadan qabaa yookiin waliin mari'annee yookiin dubbannee yaada abbaa mo'aa malee innumti kan qoodu waan sirriidha jechuun gara dubbii relationship konfliktiitti nu geessa. Gara namoota walitti dhiyaatu hiriyaadhaan, maatiidhaan wal dhabuu, walitti bu'uutti nama geessa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo sirriitti hubannee akka sagalee Waaqayyootti hiikuu danda'u. Akka dubbii sagalee Waaqayyoo maal jedha jennee yaadaan yookaan dubbiin afaan namaatii ba'uun wal dhabuun turee ammas itti fufee jiraata. Takka hin dhaabbatu lafa deemnutti dubbiin hin dhaabbatu. Wal dhabdeen takka hin dhaabbatu. Wal dhabdee kana akka dubbii Waaqayyootti hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Malee takka waan hundumaa keessatti hamma namootaa wajjin jiraannetti takka wal dhabdeen yoo garuu sirriitti hubanne wal dhabdee kana konfliktii kana yoo sirriitti hubanne fedhii walii hubachuudhaaf nu gargaara. Maayinni fedhiin nama sanaa
hubannaan nama sanaa attami yookiin immoo maal barbaada namni sun jennee akka wal hubannuuf nu gargaara. Warri fedhii tokko qaban immoo akka gara tokko goraanis gargaara. Al tokko tokko immoo waluma duukaa dimashatti guutummaa mata jiraannaa al tokko tokko ilaalchi keenya fedhiin keenya tokko kan ta'e immoo akka nu wal barru kan walitti dhiyaanu nu gargaara. Walitti dhufeenyi sirrii hin taane sirratee dhaabbii sirrii akka qabaatuuf nama gargaara. Namni waan aare namni waan sirrii keessatti qabatee jiru gaafa wal dhabdeedhaan dubbata waan ta'eedhaaf akka wal hubannuuf fedhii namaa akka hubannuuf yaada wal fakkaataa akka qabannuuf sirriitti akka dhaabannuuf nu gargaara. Yeroo baay'ee garuu yeroo wal dhabdeen ka'u gara negatiiviitti gara yaada kootiin mormi yaada isheetiin mormitas jechuutti waan fudhannuu fi yeroo baay'ee gara aariitti tokko nagaa wal dhabeen dhufuu gara aariitti kaana hadhaa'ummaa qabannee gaafa kaanamu maal goonaree sanyii silaa yookiin bakka namatti yookaan nama wajjin haasoo yookiin kana wajjin haasoo inni bakka dachuutti deemna yookiin immoo gara loluutti deemna. Gara wal loluu gara waraanaatti deemna jechuudha. Inni kun immoo walitti dhufeenya cabsaa walitti dhufeenya diigaa deema. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo dubbii jedhamu yeroo walitti bu'umsa jedhamu kun carraa gaariidha. Carraatti Waaqayyo lafa argatu. Carraatti wal hubannu. Carraatti wanti hin taane bahee wanti sirriin tokko dhaabbatu jenneetu yaadne waan tokko rakkoon hin jiru. Common ground maalii qabnaa? Isarratti walii gallu tokko irratti walii galle yeroo walitti walii galle irratti immoo yeroo biraatti haasaa deemna jennee hin yaadnu. Akkuma ammeenyaatti fudhannee yoo danda'ame walii galuu irra deemu humnaan cafallaquu barbaanna yeroo baay'ee. Macaafa qulqulluu keessaa mee dubbii ka'ee lama sadii ilaalla mee har'a lama ilaalla. Fakkeenyaaf akkamittiin namoota Waaqayyoo dubbii ka'ee ilaalanii jenne ilaalle. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 13:8-9 irratti waa'ee Abrahaam Looxiin fudhanna. Abrahaamis nama baay'ee qaba horii qaba. Looxis nama baay'ee qaba horii qaba. Hojjetoonni isaanii horii waan baay'ateef gaafa walitti bu'anii dubbiin ka'u gaafa dubbiin ka'u gareen tokko yookiin namni tokko muuvii fudhachuutu irra jiraata yeroo jedhu. Initiation waan namatti dhaga'amu yookiin immoo yaada gara hiikuutti deemu fudhachuutu irra jiraata. Amma kanaaf Abrahaam hin fudhate dafee yaada. Yaada fudhate jechuun kan koo dhaqeetu lakkoofsa 8 ilaaltanii Looxiin. Anaaf sirraa kan ka'e nuyi namoota dhuunfaa irraa kan ka'e hojjetoonni keenya ma wal lolu maatiin keenya ma wal lolu maatiin keenya maa jeeqamu hojjetoonni mana Abrahaamitti nama 300tu gala. Ijoollee fi haadha manaa isaaniitii wajjin gara 300 ta'uu danda'u yeroonni kun. Looxis inni sooressa. Maaliifitu namoota keenyas hojjetoonni keenyas maatiin keenyas jeeqama. Yooti gara bitaa fudhatte mirgaan fudhadhu yooti gara mirgaa fudhatte immoo bitaan fudhadha. Lafi bal'aadha fuula keenya dura jira. Kanaaf filadhu jedheen. Rakkoo kana hiikuudhaaf Abrahaam kan gargaarame maatiin keenyas hin jeeqamin warri nu hojjisiifnus hin jeeqamin bakka amma kana booddee walii wajjin jiraachuu irratti bal'annee irra baay'annee irra waan ta'eef meeti gar tokko filadhu gar tokko filadha filmaatan sii kenna. Rakkoo ka'amee silaa hojjetoonni yaada namoota 300 kana fudhatee kan hin dhaqee mootota gara 5 yeroo kutee Abrahaam erga dabaanis booddee yeroo Loot booji'a. Namoota bodii gaarii namoota cimoodha jechuudha namoota leenji'anidha jechuudha yeroonni kun. Hidhiyeeta abbaatu maal fidadhee waraana kaasee dubbii kaasee yookiin Looxiif hojjetoota fixuu danda'a ta'a borgaruu qiimiin dabalaa deema. Wal loluun wal waraanuun hiikiin jiru waan ta'eedhaaf dubbii har'a mo'eera jennee labsuu dandeenya. Bara baraan garuu wal mo'uun hin jiru inni biraan qiimii qabate yeroo biraan immoo deebi'ee jaaba. Kanaaf shattu godhee dhiise. Walii galaniitu adda ba'an. Boqonnaa 10 garuu gaafa Loot booji'amu kunoo ofii isheetiin ati dubbattee gara caalusa ganna ta'een fakkaatu filatee anaan akka godhe lafa dhagaa irratti dhiise miti dhimma seetiin jenne. Dhaqee lolee isa bilisa baase. Yeroo namoota koo waan saba jiru naa kenniitii seeruma boqonnaa 10 irratti gara dhumaa irratti mootonni warri booji'aman sana keessaa jechuudha. Namoota keenya nu deebisiitii fudhadhu waan hundumaa si ilaannaan no hidhaa caammaallee fudhadhu sirkaa. Waaqayyoo koo biraan eeggadha. Borin moositus natusa sooromsa jettee dubbatta waan ta'eef hin barbaadu. Waan tokko irra hin dhaabanne akkas godhee dubbii sana hiikee darbe. Kanaaf amma namoota biyya bushan lama yoo walitti bu'anii warri jala jiranii waan tokko otoo hin beekin ofuma akkuma 100 akkuma 50 wal fixaa deemu. Kana warroonni biyya bushanis warroonni mana bushanis warroonni waajjira garaagaraa bushanis yeroo isaan walitti dubbatan dubbii tokko kaasan warri jalaa utuu hin beekin itti foosoo ta'aniitu dhumuu waan baay'eetti. Of eeggachuun gaariidha. Uuma dhabamee maatii kan qabnu maatii keenya nu jala jira. Ollaa keenya wajjin walitti dubbanna nabaraa wajjin walitti dubbanna hojjenne maatii keenyatu miidhama. Wal jibba maatii ta'a. Hiriyaama keenyatu illee walitti dubbata. Ana duwwaadha kan jennee yaadu nurra jiraatu. Kanaaf dubbii karaa nagaa hiiku
akka dubbii waaqayyootti hiikuun. Yeroo hundumaa annammoo jennee yaadne waan tokko waama tokko nama mo'uu hin danda'amu nama jaalalaan malee obboloota tokko. Isa kanaafuu akkasitti yeroo inni godhe Yisihaaqin fudhannee ilaalle lammaffaa irratti immoo seera uumamaa 26 lakkoofsa 22 irratti gara biyya Geraraatti mootii Geraraa bira jiraachaa ture. Bishaan dura abbaan isaa baasee yeroo inni dhaqee qotu hin ta'u jedhanii dhufanii irratti lolan. Hin lolan. Kanaaf bakka kana jechuun Eeseeq maqaa baase. Eeseeq jechuun maanni falmaa. Asirratti falmanii asirratti dubbii ka'ee jedhee dhiisee darbe. Dhaqee immoo iddoo biraa immoo qochiise hojjettoota ammas dhufanii lolan. Seexinaadha inni kun immoo amajaajiidhaa deemu seexana jechuudha. Silas dubbii kaasanii dubbii makana kan qotaa deemu seexana amma lammataa dhufanii dubbii kaasanii dhiisa garbaa dhaqaa iddoo biraa qotaa. Gaafa inni sadaffaa qotu namni tokko rakkate hin dubbanne. Rooboota deema waaqayyo nu bal'iseedha. Achis hin teenye hin darbe immoo waan isin busa booddee isin hin darbe ammaaf waaqayyo sitti galateeffatee isa booddee hin darbe gaafa inni darbu waaqayyo sitti mul'ate si wajjin jiran akkuma abbaa kee wajjin ture si wajjin ture kanaa si eebbisa dhee waaqayyo. Warri isa lolan mootonni sun deemee dhaqanii kan waaqayyo si wajjin jiru barreerraa nu wajjin nagaa buusi jedhaniitu oolmaa akkasii kana dura si itti araaraman. Ifi deebi'anii dhiifama gaafatanii isiniin jedha itti araaraman. Kanaafitu akka kana godhe maaliin hiike jechuudha. Abrahaam filadhu filmaatumaan yoo adda gorree wayyaa jedhee. Yisihaaq garuu humiliti gadi jedhe. Waaqayyo nama gadi jedhee wajjin ta'a. Yesuus baay'ee gadi waan jedheef ol isa qabe hunduma gara maqaan akka maqaa Yesuus kan ol jedhee hin jiru seexanni wanti hundumtuu furramaan maqaa sana sodaata. Baay'ee gadi jedhe ka garbaatti amma du'a fannoo du'utti du'a yeellaa isaa du'utti. Akkuma kana Yisihaaq aarsaa ta'uudhaaf yeroo abbaan isaa dhiyeesses humnaan jaarsa dulloo magaalaa geessu godhan danda'e Kiristoos hin fakkaata. Iddoo kanattis yoo ilaalle gadi jedhe ziqqi jedhe dhiisaa hunduma isaa jedhe. Wanti kun irratti wanti jalaa badee hin jiru. Waaqayyoon bal'isee eebbise malee. Kanaaf gadoof qabeeti. Isinitti himaa lollee mo'anneerra jenne viktirii labsuurra karaa nagaa waan hundumaa xumuruuni eebba guddaadha. Karaa nagaa keessa namaa moona. Karaa gadi jechuutiin karaa nagaatiin lola jiru hundumaa mo'e dubbii jiru hundumaa mo'e. Yetaa abbaatu maal fidda kun kan kooti kan abbaa kooti jedhe lolisa kaasuu danda'a ture. Garuu karaa sana hin goone. Nagaa yaadee karaa nagaatiin deemee isa falmaa sanas isa kan seexanaas sama jaajisu hunduma isaadha darbee mo'ee kun immoo roobootiin ta'eera kan koota dheenteenya achis bukkees gaafa inni darbu waaqayyooti mul'ate natu sii wajjin jira akkuma abbaa kee wajjin ture jedhe. Naa kanaafi lolanii mo'achuu yookiin immoo natu mo'e jedhanii labsuu caala gadi jedhanii nagaa buusuutu caala. Musees yoo fudhattan yeroo Maariyaamii fi obboleessa irratti ka'anii waa'ee fuudhaatti qabate isaanii garuu waaqayyo maal isa duwwaattaa isaa hinaaffaadha. Yeroo isaan itti ka'anii balaa buusanii calluma jedha. Ana waaqayyo natti dubbatee isin eessaa baatan hin jenne waaqayyo ofiitti darbee lole. Waaqayyo ofiitti darbee faradeetu inni dhiifama gaafatuuf maaloo dhiisede. Kanaaf obboloota koo mana keessatti dubbiin jira, lafa hojiitti dubbiin jira, lafa gabaa oolanii dubbiin jira, konkolaataa yeroo dubbiin jira, walitti bu'umsi jira, darajaan isaa wala caaluu xinnaaf guddaa ta'u maleessa. Lafa namni jiru, lafa namni walitti dhufee jirutti fedhiin keenya, ilaalchi keenya, yaadi keenya garaagara waan ta'eef rakkoon dubbiin takka dhabamee hin beekamu. Garuu ilaallee obsinee akka dubbii waaqayyootti hundumaatii bakka namuu zarraa maal abbaa ishee jennee dubbachuun ufuma nama dubbii nama waca kaasu nama lola kaasu godha baqachuunis nurra hin jiraatu. Bakka ammoo akkas godhee lolee maqaa balleessii sana godheen zarraaf jedhachuun nurra hin jiraatu. Fedhii nama sanaas nu hubanna. Waaqayyoofis carraa laanna. Deebi'ee immoo wanti wal fakkaatu wanti walitti nama buusu jiraachuu danda'a. Lachuma keenyaaf bu'aa kan buusu waa tokko sirreessuudhaaf mana keessa yeroo walitti dubbatan jira. Waan tokko akka sirriitti wal hubannuufis nu gargaaruu danda'a waan ta'eedhaaf. Fedhii waan gaarii tokko hojjechuuf kaanees immoo wanti walii galaa tokko bakka biyyaatti turan yoo ilaalle biyyi kan hunda keenyaatti kan nama tokkoo miti. Akkaataa nuti rakkoo hiinnu yookiin immoo akkaataa nuti waa tokko gochuuf yaadnu istiraateejiin tajaajilutti nu buusuu danda'a. Kaayyoon keenya galmi keenya tokkumaa. Tokko karaa nagaan
adeema, tokkommoo karaa sanaan deema, tokkommoo karaa kanaan deema gaafa jedhu itti galli keenya waa tokko saba keenyaaf biyya keenyaaf gochuudha. Garuu akkaataa istiraateejii irratti wal dhabnee ofuma dubbii keessa galuuni kaayyoo galma akka hin geenye nama godha. Warra galma geenyee Waaqayyoof ulfina laannee fiigicha keenya raannu Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ka dubbii Waaqayyooti dubbii ilaaluun Waaqayyoof ulfina laannee ofiis eebbifamne isa biraa qubannuuf nu gargaara. Dubbii makkee jennee balaan buufnu lafa dubbiin takka hanafu dubbii garuu karaa nagaa akka Abiraam akka Yisihaaqii godhannee isaan zarii maan jechuudha yeroonni kun. Nus warra zariin dubbii kaaftu dubbii jaallatu tun ta'ini warra dubbii kan nagaa buusan Waaqayyo nu haa taasisu. Gooftaan sinaa eebbisu.